Osoon dhimma kan haasa'uu baadhee baay'een gammada. Garuu homaa gochuu hin danda'u. Dhimmi sheeka kenna sheeka guddaa gara laafis gameessa hayyuu namaa Sheek Jamaal Aliyyi sooshaal miidiyaa irratti guyyoota muraasa kana olii gad deddeemaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf dubbiin kan eegalu guyyaa 2-3 dabran kana osoo hin taane waggaa 3 dura ture kan eegalu. Kanaaf hunda himuu baadhus hundan dhiisu. Isa kana deeggaree isa kana miidhuudhaaf osoo hin taane isa kanaaf duulee isa kanatti duulu miti dubbiin kiyya yookaan fedhiin kiyyaa fi yaadni kiyya akka nagaan argamuu fi akka tasgabbiin argamuudha. Yeroo hunda nama rakkate, yeroo hunda nama miidhamee fi nama dhiibame bira nu barbaada. Maal jechuun barbaada? Sheekni keenya Sheek Jamaal Aliyyi Abdullaahi miidhamaa jira, dhiibamaa jira, roorrifamaa jira. Sheek Jamaal Aliyyi akkuma isin beektan nama hawaasa keenya bakka dhaqe hundatti nama rakkoo uummataatiif gadi taa'ee akka daa'imaatti nama ba'uudha. Kana ani isinitti himu isinuu beektan ammatti maal jechuun barbaada? Jarri kun boru araaramee nagaan dhufee nagaan bu'ee akka tasgabbiin argamu nan beeka nan aman. Kanaaf obsinee har'a geenne viidiyoo kana kan waraabaa jiruu fi boora'u malee hin calalu. Yoo boora'e qulqullaaha jedhee waan hin amanuu fi akka daranuu boora'uuf gabaabduutti amma kan jechuu barbaadu maalidha? Sheeka keenya Sheek Jamaal Aliyyi maqaalee kaleessa diinni itti walii kenne maqaalee kaleessa namni itti yoo wal dhahu yoo wal cabsu yoo wal balleessuu barbaadu itti walii kennu maqaa abaa'oo maqaa kaafaa'oo maqaa badhaadhinaa hawaasni keenya yookaan namoonni tokko tokko maqaa akkasiitiin wal cabsaa wal kuffisaa wal ajjeesaa arra gahe arra maqaaleen akkasii kennamee fi mootummaanis walitti akka bu'u akka inni cabu akka inni kufu duulli guddaan irra geggeeffamaatiin jira. Duulli kun akka irraa dhaabbatuuf isa cinaa dhaabbataa jirra malee isa wajjin dhaabbannee nam tokkollee miidhuuf kaayyoos ta'e karoora tokkollee hin qabnu. Kanaaf gidduu kanatti miidhamaan anaa fi nama ana fakkaatudha. Maaliif yoo jette jarri kun boru araaramee nagaan bu'ee tasgabbiin argamee hiriyummaan kaleessaa sun itti fufa. Ammatti akkuma reef jedhee sirriitti haa boora'u sirriitti immoo haa qulqullaa'u. Kanaafuu sheeka guddaa kenna hundumti keenya biyya alaa biyya keessatti quba haa qabaannu sheeka keenya itti roorrifamuu dhibamuu isaa miidhamuu isaa abadan hin dhiifne. Kaleessa akka namni miidhamne kaleessa namni akka roorrifamne kan nu barsiise isa rakkoo argamte guyyaa har'aa obsuudhaaf tasgabbiidhaan dabarsuun egeree jireenya hariiroo nama lamaa gidduu jiru jabeessuu fi wal wajji jiraachuu bu'aa guddaa fida jedhee kan nu barsiise Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaati. Wadabuun gufachuun numa jiraata suuta wargaafachuutu immoo furmaata akkan gammadde yaadu beene yoo dika wallabuun sin dura taate akkuman jarjarre yoo maaluu taate